raadiyoo bilisummaati. Raadiyoon bilisummaa torbaanitti guyyaa sadii karaa marsaa intarneetii kan isiniif tamsaafamu kunoo amma jalqaba. Kun raadiyoo bilisummaati. Attamoltan oduu saati kanaaf qabnu sin dhageessisaa an oduu kan sin dhageessisu an dhaabasaa Waaqjiraati. Adda bilisummaa Oromoo fi mootummaa Itoophiyaa kan ODP'dhaan bulfamu gidduutti waliigalteen akka haaraatti raawwatamuun dhaga'ame. Oduun Oromiyaa irraa dhugee akka hubachiisutti adda bilisummaa Oromoo fi mootummaan naannoo Oromiyaa akka haaraatti waliigaltee kanaan dura adeemaa ture gara xumuraatti deemneerra jedhaniiru. Waliigaltee kana adda kan godhu koree teeknikaati jedhamanii kanaan dura kan waraana bilisummaa Oromoo galchuuf tattaaffii adda addaa gochaa turan irratti argamuu isaaniiti. Haa ta'uti waliigaltee kanarratti abbootiin gadaa akka hirmaanne beekameera. Waliigaltee kanarratti koree teeknikaa keessaa Baqqalaa Garbaa fi Jawaar Mohaammed akka argaman beekameera. Waliigalteen har'aa kun rakkoo agaa ammatti adeemaa ture furmaata akka ta'utti abdatamee jira. Haa ta'uti xiinxaltoonni akka jedhanitti rakkoon guddaa ammallee hiikoo hin arganne. Adda bilisummaa Oromoo fi mootummaa naannoo Oromiyaas ta'e mootummaa Itoophiyaa gidduutti rakkoon kan dhalate waliigaltee Asmaraa irratti waliigalame sirnaan hojiitti waanqachuudhaani. Sababa kanaan adda bilisummaa Oromoo jalatti kan hoogganamu waraanni bilisummaa Oromoo guutuutti biyyatti deebi'uu dhiiseera. Ibsarraa waloon kenname irratti addi bilisummaa Oromoo kanaan booda humna waraanaa hidhatee socho'uu akka hin qabne ibsee jira. Haa ta'uti ajajaa waraana bilisummaa Oromoo zoonii lixaa Jaal Morroo dirribaa akka ibsetti ammallee adda bilisummaa Oromoo fi kaayyoo adda bilisummaa Oromoo qabachuudhaan waraanni bilisummaa Oromoo falmaa gaggeessuutti jira. Akka Jaal Morroon ibsetti waraanni bilisummaa Oromoo kaayyoo bilisummaa Oromoo galmaan ga'uun qabsoosaa jabeessetti fufa. Wanti ta'uu qabu Oromoo waan gaafate qaba. Goyyomsitee dhaloota bira darbuu dandeessu miti ka amma jiru. Gaaffii qabnaa mirga abbaa biyyummaati. Gaaffiin kun deebii argatuudha qaba. Siyaasa harkaatuu fi shubbisa torbee tokkoof jecha wanni as miidiyaa irratti baatee har'a abaluu waliin kana goonu kaleessa abaluu wajjiniin akkasitti goone jettu yoomiyyuu laga ficeessisuu hin danda'u. Oromoofis bu'aa tokkollee hin qabu. Gaaffiin uummata kanaa hanga deebiin argannetti qabsoon kun hin dhaabbatu rakkoon Oromiyaa keessa jirus furmaata argatu. Kanaafiyyuu jalqabaa gaaffii saba kanaa hundeerraa deebisuutu furmaata. Qaama inni isaa ilaallatu qabsoo irra jiru waliin gatta'anii mari'achuutu furmaata. Kun hin ta'u taanaani waraana bilisummaa Oromoo irratti, qeerroo bilisummaa Oromoo fi qarree bilisummaa Oromoo irratti, uummata Oromoo irratti, deeggartoota qabsoo bilisummaa Oromoo irratti, hidhaa reebicii fi ajjechaan ati geessistu umurrisaa hundee si buqqisee deemuu irraa taate Oromoo fi furmaata hundee ta'uu hin danda'u. Kanaaf qaama inni ilaallatu waliin gatta'anii qaamni inni ilaallatu immoo saba Oromoo guddii Oromoo harkaa qabu sana kanaaf deebii xumuraa kennuutu furmaata ta'aa jiru. Yoo kun hin taane kallattiin ammarra deemaa dhufnee fi garri itti deemaa jirrullee rakkoo Oromiyaa keessa jirutti akka furmaata hin taane waan akeekaa jirruu fi ture qabaa jechuudha. Bilisummaa Oromoo fi mootummaa Itoophiyaa gidduutti waliigalteen Asmaraa irratti waliigalame otoo milkaa'eera ta'e rakkoon kun iddoo kanaan ga'u kan jedhanis hedduudha. Ammas taanaan mootummaan naannoo Oromiyaas ta'e mootummaan Itoophiyaa adda bilisummaa Oromoo fi waraana bilisummaa Oromoo akkasumas uummata Oromoo waliin gattaa'uudhaan marii bal'aa fi gadi fageenya qabuun akka gaggeessan dhaamaa jiru. Dhaggeeffattoota keenya oduu saati kanaaf qabnu kanumaa haala yeroo irratti gaaffiif deebii gabaabaa Jaal Morroo dirribaa ajajaa waraana bilisummaa Oromoo zoonii lixaa waliin goone oduu kana booda isiniif dhiyeessinaan waliin turaan jedha.
qophii xiyyeeffannaa. Akkam jirtu dhaggeeffattoota keenya. Qophii keenya xiyyeeffannaa keessatti waan dhimma Oromoo ilaallatu kan uummata Oromoo guddisee hubachuun irra jiraatu irratti xiyyeeffannee torbaanitti daqiiqaa 20 isin waliin turra. Qopheessaan qophii kanaa an dhaabasaa waaq jiraati. Itti dhiyaadha. Akkuma oduu keenya keessatti ibsinee mootummaa naannoo Oromiyaa fi adda bilisummaa Oromoo gidduutti waliigalteen bifa haaraatiin irra ga'amee har'aa ibsamuusaa kan yaadatamu. Waliigalteen kunis wal dhabdee adda bilisummaa Oromoo fi mootummaa naannoo Oromiyaa fi mootummaa Itoophiyaa gidduu ture akka furetti himamee jira. Haa ta'utti waraanni bilisummaa Oromoo ammallee guutumaan guutuutti akka hin galle beekamaadha. Sababni rakkoo kanaa inni guddaa waliigaltee adda bilisummaa Oromoo fi mootummaa Itoophiyaa gidduutti asmaraatti irratti waliigalame guutummaatti hojiitti hiikuu hanqachuu akka ta'e hedduun namaa irratti waliigala. Yaaliin yeroo adda addaa waraana bilisummaa Oromoo galchuuf godhames haga yaadametu milkaa'ina hafeera. Ammallee waraanni bilisummaa Oromoo zoonii adda addaa keessa jiru qabsoo hidhannootti fufee jira. Isaan keessaa waraana bilisummaa Oromoo zoonii lixaa kan hoogganu Jaal Morroo dirribaa argadhee dubbiseen jira. Dhimma waliigaltee kanarratti yeroo gabaabaaf waliin turra. Yaada gabaabaa naa kennee jira. Jaal Morroo galatoomi yeroo gabaabaa kana keessatti toora irratti argamuu keetii fi waan amma har'a mootummaa naannoo Oromiyaa fi adda bilisummaa Oromoo waliin ta'e jedhamee miidiyaa irratti ibsame irratti yaada maalii qabda? Ayyeegaa waan kana reefuma arguu jiraanifi ammoo waanuma eegaa turre waan har'aallee nuti kanarratti anis yaada adda ta'e hin qabu. Kanaan duras nuti akka waraanaatti itti kenneeru ni jira yoo yaada adda ta'e haalli amma qabsoon bilisummaa Oromoo keessa jiru yeroo hundaa caalaatti haala ulfaataa keessa jirra. Naganarraa kan ka'e akkaataatti addi bilisummaa Oromoo qabsoo bilisummaa Oromootti goolaba gochuu maluun alatti akka micciiramanii gara Finfinnee seenuuni qabsoon kun gufuuni itti baay'atee akka xumurritti hin godhanne taasifamaa ture. Baay'ee rakkoo keessas ture. Kanaaf waraanni bilisummaa Oromoo haala yeroo sanaa hubatee gaaffii uummanni Oromoo baroota dheeraa fi gaafataa turee fi murtii xumuraa hin arganne ammas qabsoo biraatti akka hin ceesisu hubannee kanarraa kan ta'e qabsoo oolchuu fi qabsoo immoo gaaffii uummanni gaafate hanga deebii argatutti itti fufsiisuuf jecha murtii fudhannee qabnaa. Kanaaf egaa gara Finfinneerraa wanti dhagahame fi kan kanarraa addaa natti fakkaatee natti mul'anne anatti. Amma ibsa kana keessatti fi dubbii dubbatame keessatti kan mul'ate isin waraana bilisummaa Oromoo adda bilisummaa Oromoo irraa adda baasuuf yaalii godhamuutu mul'ate. Adda bilisummaa Oromoo irraa adda baatammoo isin adda bilisummaa Oromooti. Kanaan duras ibsuuf yaaleen ture addi bilisummaa Oromoo qabsoo bilisummaa Oromoo karaa danda'ame hundaan gaggeessaa gama dinagdeen, gama siyaasaan, gama hawaasummaa fi aadaatiin, gama waraanaatiin illee karaa Oromoo gara bilisummaatti geessuu danda'amu hundaan hordofaa. Kana keessaa nuti waraanaa gama waraanaatiin damee dantaa waraanaa jalatti qabsoo uummanni Oromoo gara rarraga bilisummaatti cehuuf gaggeessina jechuudha. Karaa waraanaa akka miseensaatti gaafa jalqaba qabsoo manaa baane waraana bilisummaa Oromoo osoo hin taane miseensa adda bilisummaa Oromoo ta'uuf baane miseensota adda bilisummaa Oromooti. Miseensa adda bilisummaa Oromoo taane immoo dhaabni keenya bakka itti bu'aa buusuu dandeessu jedhanii ramade keessaa gara waraanaatti ramadamne jechuudha. Akkasuma namoonni hedduun miseensa adda bilisummaa Oromoo ta'aniitu dhaabni bakka itti bu'aa buusuu danda'anitti isaan ramadaa jechuudha. Kanaaf
waraana bilisummaa Oromoo son ta'in dura adda bilisummaa Oromootti miseensa taaneetu qabsoo bilisummaa Oromoo karaa dhaabni keenya nutti kenne hundaan galmaan ga'uufi erbuu itti seenne. Nuti adda bilisummaa Oromooti damee dantaa adda bilisummaa Oromoo hoogganu qabsoo bilisummaa Oromoo milkeessuuf dhimmatti ba'u keessaa tokko immoo waraana bilisummaa Oromooti jechuudha. Kanaaf ka hubatamuu qabu miseensota adda bilisummaa Oromoo waraana bilisummaa Oromooti jechuudha. Agayoonaatti karaa adda addaa tattaaffiin mootummaadhaan yookaan dhiibbaa gochuuf yaalame ni jira. Amma immoo turamee bifa kanaan wanti dhufameef maaliif sitti fakkaata Jaal Morroo? Egaa namni qabsoo adeemsisu doomsuu fi hojjetu yoomiyyuu taanaanii tooftaa argame hundaatti dhimma ba'uurraa dhiisee hin bulu. Kunis kanarraa adda miti. Gama danda'ame hundaanii duulli qabsoo bilisummaa Oromoo laamshessuu danda'ame jennaan immoo dhabamsiisuuf gaggeeffamaa ture. Qaamuma sana ammas itti jira. Amma immoo yeroo hundumaayyuu hafuura baafannaatis haa ta'u afanfaajjii yookaan burjaaji'ana hawaasa keessatti uumuu miseensota gidduu dhaaba gidduu akkasumas hoogganoota gidduuttis rakkoon jira jechisiisuu fi wanni adeemtu akkasumas ammoo waraanni bilisummaa Oromoo qaama adda bilisummaa Oromoo akka hin taanee fi qaama qabsoo bilisummaa Oromoo hawaasa Oromoo keessatti gaggeessu akka hin taane karaa isaanii danda'ame hundaan dhiyeeffachuu fi akkasii taatu wanni gara biyyaatti seenamee fi karaa nagaa qabsoo gaggeessina jedhameetu ture kun hin dandahamne hoogganoota keenyarraa adda nu baasu quunnamtii nu gidduu jiru kutuu hanga dandahametti ammoo qaama tokkoyyuu akka hin taanetti dhiyeessu maqaa dhaabni kun ganamaa ittiin beekamu Oromoon kumni itti kidhimame sanallee kallattii isaanii danda'ame hundaanii namoota miseensota adda addaa hoggan adda addaa qopheessanii maqaallee itti moggaasanii addi bilisummaa Oromoollee akka dhaaba tokkicha hin taane gochuu kuni hundumti ka'asii deemaa dhufe waan ta'eef wanti haaraan dhalate tokkoyyuu hin jiru waanuma durii itti fufsiisanii jechuudha. Kanaaf ammas wanni kun yeroo kanatti ka dhufaa jiruu fi qabsoon Oromoo gaaffii mirga abbaa bilisummaa walabummaa fi birmadummaa Oromiyaa ta'uu fuutee isaan qabde gama itti immoo sharafamuu fi yeroo bitachuun dandahamu qaawwa barbaachisaaf kun dhalatee jedhaa kan kanarraa adda ta'e wanni ta'e tokkollee hin jiru. Yoo amma rakkoo kana hiikuun barbaachise yeroo adda addaallee si gaafadheen jira ammas irra deebi'een si gaafadha maaltu ta'uu qaba jettee yaadda? Wanti ta'uu qabu Oromoon waan gaafate qaba. Goyyomsitee dhaloota bira darbuu dandeessu miti ka amma jiru. Gaaffii qabnaa mirga abbaa biyyummaati. Gaaffiin kun deebii argatuudha qaba. Siyaasa harkaatuu fi shubbisa torbee tokkoof jecha wanni ati miidiyaa irratti baatee har'a abaluu waliin kana goone kaleessa abaluu wajjiniin akkasitti goone jettu yoomiyyuu laga ceesisuu hin danda'u Oromoofis bu'aa tokkollee hin qabu. Gaaffiin uummata kanaa hanga deebiin argannetti qabsoon kun hin dhaabbatu rakkoon Oromiyaa keessa jiru furmaata argatu. Kanaafiyyuu jalqabaa gaaffii saba kanaa hundeerraa deebisuutu furmaata. Qaama inni isaa ilaallatu qabsoo irra jiru waliin gatta'anii mari'achuutu furmaata. Kun hin ta'u taanaani waraana bilisummaa Oromoo irratti, qeerroo bilisummaa Oromoo fi qarree bilisummaa Oromoo irratti, uummata Oromoo irratti, deeggartoota qabsoo bilisummaa Oromoo irratti, hidhaa reebicii fi ajjechaan ati geessistu umurrisaa hundee si buqqisee deemuu irraa taate Oromoo fi furmaata hundee ta'uu hin danda'u. Kanaaf qaama inni ilaallatu waliin gatta'anii qaamni inni ilaallatu immoo saba Oromoo guddii Oromoo harkaa qabu sana kanaaf deebii xumuraa kennuutu furmaata ta'aa jiru. Yoo kun hin taane kallattiin ammarra deemaa dhufnee fi garri itti deemaa jirrullee rakkoo Oromiyaa keessa jirutti akka furmaata hin taane waan akeekaa jiruu fi ture qabaa jechuudha.
dhumarratti egaa haala amma jiruun uummata Oromoo deeggartoota adda bilisummaa Oromoo biyya keessa jiran qeerroo bilisummaa Oromoo fi hawaasa Oromoo akkasumas deeggartoota saba adda addaallee ta'uu danda'aniif dhaamsi ati dabarsitu maali yeroo kana keessatti? Ayyeegaa dhaamsi ani saba bal'aa Oromoo fi deeggartoota qabsoo bilisummaa Oromoo keessumattuu immoo ilmaan Oromoo umuriin isaanii yeroo itti waan isaanirraa eegamu tokko gumaachanii darban keessa jiranii kan qabu gaaffii dhaqabnaa gaaffii haqaa fi hakumni kitib irratti kutubanidha. Kaa itti manaa baanee fi umurii itti gunnee fi wareegama itti kaffalledha. Gaaffiin sun ammoo yeroo ammaatti butameetu jira. Garmaleeyyuu guddaa jina hamaatti nu geessaa jira. Har'as ka dalagamaa jiru kanuma waan ta'eef dhaloonni ammaa kun waan barbaadu beeka. Waan barbaadu kana haga argatutti ammoo eenyumaafuu haala kamuu keessatti dhaloota hin jilbeeffannee fi qabsoo Oromoo hin sharafsiisne dhaloota harka kennachuu hin dandeenyetu jira waan ta'eef dhaloonni akkasii kun wanni yeroo hundumaa gola keessatti biqilamtee gadi baatu dhiibbaatiin fudhadhaanuun jedhanii gafiitti baachuu danda'u hin qabnu waan ta'eef dhaloonni falmaasaa itti fufuu qabaanii dhaamsa ani qabuu jechuudha. Keessumattuu yeroo ammaa kana murnoota adda addaa qopheessanii bakka adda addaatti moggaasaa isa kaan bulbuu gochaa isa kaan firoonfachaa Oromootiin Oromoo cabsuun habashootaa Oromoo biratti illee deebi'ee dalagamaa jiru kun yoomiyyuu ilmaan Oromoo yeroo gabaabduu illee taatu guddaa jechuu hin qabu kanarraa kan yeroo darbe waraana bilisummaa Oromoo mudate waan fakkeenya guddaanuu ta'u waan ta'eef yoomiyyuu taanaan gara duubaa hin jiru gaaffii qabnaa gaaffiin keenya deebii argachuu qaba. Addunyaa kana irratti mirga darbee dhalli namaa waan mirga namummaarra darbee gaaffii adda addaa gaafataatu jira. Nuti garuu Oromoon mirga nama taanee jiraachuu mirga namummaallee dhabnee jirra waan ta'eef gabrummaa qaanii addunyaa irratti hiriyyaan qabne akkasii keessaa bahuu kan dandeenyu wal sossobuu fi wal sobuutiin fi falmannee cabsinee keessaa bahuutu nurra jira waan ta'eef kanaaf of qopheessuun dirqama. Waraanni bilisummaa Oromoo immoo isa kana garaa sadarkaa biraatti ceesisuu fi wareegama barbaachisu hundaa kaffaluuf qophii waan ta'eef waraana keessa waraana bilisummaa Oromoo jabeeffadhaan jedha uummata Oromootiin. Gama hundumaanuu kaa sabaaf sablammiin Itoophiyaa keessa jiran Oromootti marsanii jiran maal hojjechaa akka jiran Oromoon quba qabaa jechuudha. Namni kana quba hin qabne nama rafee jiru qofaatu hirribaa ka'uutu irra jiraata. Gama hundaanuu duulli qarriffaa bulguu ilkaan qarataa jiru Oromoo irratti qopheeffamaa jiru yoomiyyuu taanaanii kan inni cabuu danda'u yoo Oromoon takka ta'ee harka wal qabatee qabsoo isaa fuulduratti furgaate qofaa waan ta'eef kanaaf of qopheessuun dirqama qabsoo nurraa eegduuti kanuman dabarfachuu barbaada. Hedduu fayyaa ta'e Jaal Morroo
Dhaggeeffattoota keenya kabajamoo sagantaa keenya waliin waan turtaniif hedduu galatooma. Torbeemmoo qophii wal fakkaatu walitti deebina. Agasitti nagaan nu tura.